yeroo tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akkasiin barbaadanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godha. Anaafi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureani. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhee jireenya jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waan ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha. Namoonni naannoo Booniin jirtan hundumti keessan dhaamsa kana dhaggeeffadhaa. Booniin nama nuti miidiyaa irratti TikTokii keessattuu Feesbuukiidhaan yeroo baay'ee beeknudha. Nama kolfituu fi taphattudha. Nama karaa garaagaraa bashannansiisuudhaan beekamti. Hojii garaagaraa fi qoosaa garaagaraadhaan miidiyaa ishee irratti beekamti. Guyyaa har'aa garuu maal akka ishee mudate hin beeknu fuula TikTokii ishee irratti akkasumallee fuula Feesbuukii ishee irratti waan isheen poost goote argine baay'ee rifanne. Egaa mucaan kun maal akka isheen taate hin beeknu waan ta'eef adaraa keessan namoonni naannoo ishee jirtan iyyaafadhaa gaafadhaa. Viidiyoo isheen TikTokii irratti poost goote tokko yeroo arginu egaa haalli isaa gaarii miti. Egaa akkas jechuun dubbatti anaaf guyyaan har'aa guyyaa dhumaatii jetti. Warran isin gaddisiise dhiifama naaf godhaa.